Fayyaaf dursa kennuun ifa jireenyaati. Maarree nutis fayyaa keessaniif hojjetaa jirra. Kilinika Giddu Galeessaa Dr. Gaaddisaa. Tajaajilli nuti kenninu yaala ga'eessotaa fi daa'immanii, yaala gadameessaa fi hordoffii ulfaa, akkasumas tajaajila baqaqsanii yaaluu xixiqqaa fi giddu galeessaas nu biratti argattu. Dabalataan yaala kalee fi ujummoo fincaanii, wal'aansa tiruu kan garaachaa, yaala dhukkuba sombaa fi ujummoo qilleensaa dabalatee yaala narviis ni argattu. Kilinika Giddu Galeessaa Dr. Gaaddisaa laaboraatoorii ammayyaa guutuun deeggaramnee tajaajila altiraasaawundii kan raajii yookaan X-ray fi qorannoo onnee yookaan ikokaardiyoogiraafii ni kennina. Kottaa tajaajila keenyatti gammaddanii deebitu. Teessoon keenya magaalaa Gincii mana murtii aanaa dandiitii olitti waajjira abbaa langaa fuuldura gamoo ijaarsarra jiru jalatti nu argattu. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa 0962 40 80 77 irratti bilbiluu ni dandeessu. Kilinika Giddu Galeessaa Dr. Gaaddisaa. Watole.